kan asumana abif tani barbadeti orumummaadha namummaadha dhiibummaadha dubartummaadha karaa suntiina mucayyoo kana sarkootti godheef akkasi naa jiraadhaa hundi keessan naa galatoomaa waan kanarra hafe immoo wal jajjabeessuu amala haa godhannoo isin jaaladhaa hunda keessanuu welkama dhabaate lubbu fikir yaa dagaayir nama kuma lama nu daawwatu jira arra dumaashite nakaalii gara dubai gaggeessine ripoortii jirti umasan irraa waan kana obboleessi keenya akkaataa isii asiin kana seenaa fi himu jira si galee ay fiori to rabbi sahaba le suna balle sagale wonna pada des kire itu segore di fama angka jaru lubbu wallahi garan na gubata gize adi barti biro yela dem to mal goru dumashi la farran dem da sila ka fu da yu saad dem ya fur posa tan jiro mal sura masi posa ta ende dumashi dabar inja dumashi obboleetti qaalii gaarii jechuun ija isii ilaalumsi wala dabar obboleetti okay shi obboleetti dakuno baka rabbi gammachi dhugaa rabbi fatishaa kenna amazing hedduu si gammadee hedduu sirraa gammadee jira akka kufanitti malee akka dhaabbatanitti nafanii bakka isiisanillee fuutee sadarkaa kanaan bakka guddaa kanaan geette dhugaa rabbi hedduu sirraa oophee jira ammallee bakka isin jirtu bakka isin geettetti illee akkasumatti jajjabeessiin bira dhaabbadhu dubartiin amaanaadha wallahi hedduu akka waan naa gooteetitti itti gammadee jira jechuudha garuu odoo bira fiddee kana caala akka gammadu abdii qaba kana waqtaan xaabiyaan kala kariin arbaate wala qawen isin waan beeku qabdan namni beekta saayidiin inni yaadu nama tokko gaafa walitti dhufan already bifa jaalalaa saniyoo hin taane gara biraatiin bar karaa dheeraa waliin deemuu danda'anii si galee atamma diyaaspooraan tokko si jaalatee already jaalala yoo walitti qabaachuu baattan gara obbolummaatiin gara waan biraatiin si faana deemuu hin danda'u yoo ta'e faayidaa hin qabu jechuudha si galee nama jechuun immoo saayidii takka qofa kan qabatee nama faana deemuu miti saayidii baay'ee jira mircaa baay'ee jira karaa waliin dhaabatan karaa baay'ee jira karaan obbolummaa immoo karaa waa hunda caala si galee jaalala zamana kanaa kan torbaan takka wal jaalatanii 15 booda walii kan argaa hin jirru bultiinoo isa gam argaa hin jirru hunda isaatu haadha baatee kana waan ta'eef jaalala wanda diyette aina onagala malif jennani dhugam osoo amma fuutee bira fiddee maybe ati haala hojii achi mijeessuu fiduu dandeetta oromoon ammoo beektaa cinaachuma tokko carra ciiftee yaada sirriiti dhugaa rabbii hedduu sirraa fuudhee yaada lagattuu haa hojjetattu thank you dhugaa rabbii akka waan anaa taatetti gammadee irra caalaa beekama baatee beekama hunda kennaa yoo waan na dandeenyu akkasitti waan qabaannee zontaan yaadumaan qalbii qulqulluu yoo walii yaadne silaa har'a eessa wal geessina hundi kennayyuu kanaafuu waan guddaa ta'eetii miti qabaateetis miti namummamaa fi uumama keessa namaatti uumamuutu jasta namni kan dubbatu hundi beekaadha miti kan dhusu hundis wallaalaadha miti beekta namni zamana kanaa beekamtii beekumsaan alaa qaba baay'een just yoo garuu walii yaadnee wal bira dhaabanne waan baay'ee wal gargaaruu dandeenya kana waan dhikkoo kanaa miti isiin tun immoo fakkeenya shamara baay'ee taati shamara cimtuudha qulqulluudha kan akka isii sappoortu godhu ka bira dhaabadhee waan danda'uun nama sitti kadhadhee ofiillee waan danda'uun bira akka dhaabatu na godhee garaa qulqullummaa isiiti hawwatii seenata isaa isii durii san wallaahi jarana fakkaata because waan dhokfattu hijiban beektu waan beektu waan zamanaa kanan beektu sii galee naachuraali hawwatii seenata kan durii san agartee isa san just of keessatti mucayyoo san keessa arga wanneen ani si jala yeroo deemee hunda deemee intini jedhuuf already kanaafuu alhamdulillah wanni ani sammuu biyya keessa seef godhadhee ni godha ganumaan ni gaha jedhee haga takka naan kaa'ee jira garuu ammas bakka hin geenne rabbi isii bakka naa geessu haga takka immoo yoo narraa qoodaman natti tola osoo ammarraa kaastanii immoo waa'ee isii xiqqoo narraa qoodamtanii oromoon hundi ani oromummaa akkuma namaatitti waan danda'uun haga naga intini jedhe isinis waan nama booda isinis jireenya qabdi anis jireenya qabaa waan dandeettaniif jajjabeessuudhaan dalagaa irratti fokas akka yookaan dhimma jaalalaa jinni kana keessaa baatee alaamaatti qalbii ofii dabsattu waan dandeettanii yoo nagar dhaabattee nama booda anasii sappoorti gootan baay'ee natti tola ana yoo isiniin jedhu immoo dhibbaan dhibbatti anamma akkas jedhee karaa irra dhiisaa osoo hin taane garuu akka duraa sana osoo hin taane mishinii fi sammuu biyya keessa wanni yaade hanga sa'aatii amma itti jiru kana ture sunnaa milkaa'eera alhamdulillah
waan amma boodaa garuu xiqqoo yoo narraa qoodamtan obbuloo kiyya isiniin jedha asumaan kan madhaamsi kiyya waan bira. Amma isiin nuni dalagatti yoo achi deemteetiin jettanii hojjetatti wanni isiidhaan namaa walii lallaaqattee wanna jettu hin jiru egaa biyya arabaa seenteetiin jette waan naan dalagama isiirratti wanna jechuudha. Achuma irratti akka fokas gootee jettu atis bira dhaabbadhu akkuma duraanii sanii jajjabeessi qaama biraa itti wanna hin jedhini. Kana booda maqaallee jalaallee waa hundi jalaallee baateef tan jedhee yaadaani. Kun isiidha already. Ilma namaatiif illee miti laali aadafaatee namni yeroo ammaa beektaa baay'inni parsantiin 75 ekileedhaaf namaaf maaliif jedheeti waan wayiis kana namaa godhu waan wayiis kana nama bira dhaabatu. Suni faayidaa takka hin qabu sii galee rabbiif jecha gaafa goote namni waan fedhe si naa jedhu waan fedhe naa jedhu already uummata akka waan inni sirraa addisu hin jiru wanni sii dabalu hin jiru. Garuu gaafa ati rabbi bira qabattee waan wayii namaaf taate karaan sii banama beekta karaa milkii karaan ati hin beekne meeqatu sii banama kana waan ta'eef ilma namaaf otoo hin taane waan sammuu kiyya hime san galmaan ga'u kiyyatu na gammachiise malee ilmi namaa akkana naan jedha mucayyoon tuyyoo akkana taate akkana naan jedha ammas dhuma sii hin beekne gatii ta'eef san murteessuu hin danda'u sii galee waan dirqama gaafa isii arge jireenya isiin keessa turte san argerraa kaasee murteeffadhe san galmaan gaadhe malee jireenya isii galmaan hin geenne. Kanaafuu namni yeroo ammaa gafama nama godhaa biree abbaa tokko tokkosaa kanaafuu itti jabeessaanii achirratti sappoortii godhaanii akka irraa fayyadaman ijoollee miidiyaa guddaa qabdan laayifii isiin beektanii akka namni irraa fayyadamu push godhaanii kanumaa yoo wal gargaarre gargaarsi kana caaleen jiru sin jedhaa dhabaatee biyya. Anis gahee kiyya yoo baadhe gaheen nama biraa immoo already akka isiin oomisha qabdu san irraa fayyadaman waan isiin dalagdu kana dhaqee akka namni irraa fayyadamu gochuudha. Gaheen nama biraa jecha gaheen Oromoo biraa. Kana waan ta'eef ani gahee akka mucaa akka dhuunfaa kiyyaatti yaada sammuu kiyya yaada galmaan gaadhe yoon jedhu bakkaan gahee osoo hin taane waan yaade san godhadhee jira waan achirraa hafu immoo waan dandeenyu sappoorti wal gochuu hin dandeenya wal guddisuu hin dandeenya mucayyoo tana immoo moodeelaa fi fakkeenya shamarran baay'ee gochuu hin dandeenya isin garee osoo wal bira dhaabanne akkas isin jedha asitti isinitti illee dheeresse naante haasaa illee baay'ee inaasa hundee kullee na of kolcha. Aguma beeku godha aguma beeku haasaa illee kana oolchiifam. Ada baate? Gara mana kan bachiifte akkasitti sila gide akkamitti moodelisti si sanatti tolchiisa dhiiftee biraa fiddaatiin gara ati inuma ruuzima guuri ati taa'i. Ruuza nyaata amma. Si jala saalfadhe jedhe. Anke nama rabbi naa kenne malee akka amana akkatti dadhaabee deemu kana wallahi hin fedhu. Gajjada deemu naa wayyan akkatti. Barakat akka waan akkatti deemu maa akka deemu gogeen. Mereka akka modelisti dabarate am jechuun addunyatti dorgomuu qabdaa baru. Hin fedhu. Akkana deemu naa wayya. Ani maal ta'e beekta akkana deemin akkas dhaggeetiin akkas hin dhaabbatu maal abbuu? Maal sun gahee duudaan gajjade haadha baate? Duudaan dhaabbadhee deemu naa wayya. Si jala saalfadhe wallaahi. Akka jiru shisma dumaashii Dubaay geeggeessuudhaan meeqatti fittan qooyi? Kuma dibba. Jadi visa dia minta dumaashin bar akka semua boleetiin dia takka smartiin qaaliin takka kan na bira dhaabattee jirti beektaa waa'ee. Dr. Mariam. Dr. Mariam. Jadi visa dia minta izin. Malee wanni hin deemne xalabaat hin deemne order hin deemne. Dr. Mariam tun by the way namni beekta yoo jiraatani dhiyoo tan mallaqni jalaa nyaatamee akkasii. Mallaqni jalaa nyaatamee. Exactly. Baga naa beeku. Akkasa jechuudha baay'ee keessaa wajjin rakkataa keessaa waliin cannaqamaa imimmaan waliin turuurrataa ture mallaqa yoo xiqqaate dirhama Dubaay 10,000 maqaa hiqaamaatiin jalaa nyaatanii dubartoonni hedduun fakkeenya akka fudhatan abdii isinii qaba maaliif jennaan mallaqni 10,000 Dubaay irraa nyaatamee abdii hin kutanne fiizaa isii jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Arran tana sinu fiza nama bittabba mera la duru dunia talala me bilbiline waraqata isii karaa biraatiin sirreeffattee hadda deebitee nama birootiifuu sagalee ta'u nama birootiif gargaaru jechuudha. Dubartoonni keenya yeroo baay'ee waan akkasii gochuu qabna isinii galee waan akkasii keessatti yaaduu qabna jechuudha. Dubbira tarree namaaf ta'uu qabna malee bakka kufnetti hafuu hin qabnu. Dhugaa rabbii hedduu irraa godhe Dr. Mariam hiriyyaati ya nama keessaanis dubbisee wajjin haa haasa'u. Waa hedduu godhuufii dandeetti isii bira taanaan si jedhima inshallah. Inshallah. San irratti oomisha isii irratti akkasii jabeessan. Oomisha isiin dalagdu san hin beektaa miire lubbuu yanillee nama smartiidha.
dalagaa onlaayinaa sirriitti abdiin illee olaanaas jira inni illee dalagaatan dalagaa sadarkaa godhanii akka jabeessan onlaayinii irraan isaatti jala rappoortii kan akkam sila okay Kara jalan tak ada. Kara kena shampoo banyak atas, mashallah. Warati Nah, balik dah. Gota ija barbadati abdi ko wala duddu ko si fakito. Kena shanya atas sih, kena shanya. Susi apa susi sih? Gota ija barbada jechuun si bar anake habibi. Ah, nah jadi sampai nak kita nabi bini wasi mah. Mana hiyo ati lubbu da bar yede ngadda video ke duit na gore na yosan fidde duit na gote akka wa mallaka san hundo bi ke tinake ne tati gamade abdi duga rabbi because namni anjala du to ko wajede wan sayyo na gote duga rabbi heddu gamade akka wa mallaka san hunda tinake ne tati gamade wallahu rabbul kaaba Siga rubu. guyya sadi to fi amma guyya sadi ko hafe kuma kuda afur kuma kasi ankata Mara sana tu kutara kau kau urus yakin mau menentu cek. la wali galte wa malatte sinenka Entau je cuda me de mana ni kuma beri bawa pun de ma gora me penis de ma kau na follow gora. guyya kuda afur guyya kuda guyya afur ankate wala magala kuma di bafli to ankata Hendu mate rem guya. guyya afur to Guya Afriko so bar entaya so gora ni video mani wallahi lazim ma gota me please. Me de ma gora dolara me ka berata. Dawla ko mataka wallah Dolara mutaka dinara me. kembali Kuma riba. kuma di baito piade Kuma riba musir wallahi. Tak de wallahi ya. way abdi ko maluma sita suma si ka danya bar si kaname si ka asu leppe ba si ka ya chuda ni argani si ka si awalan jira bar Bakka fedhan ka. Kenna. Bakka fedhan ka dunan yede sa ka duga Wallahi ini kuma riba musir jam. Mari. Riba man wanjabi ka doro ga tukar di wallahi. wallahi abdi natti nama addati guys baran abdi kana bara